Olmaan kee dannuudhaa simmameen dhumuu inni duuba duubasi. Mootu kana maatii silaan darbamu sitaanan malee kaalessi. Osoo maatii dichuun darbee dhufee bubbee jabaaf qilleensi. Kaalessaa siinoolee leenca suusaa dhabuudhaan nyaatu bineensi. Olmaan kee dannuudhaa simmameen dhumuu inni duuba duubasi. Mootu kana maatii silaan darbamu sitaanan malee kaalessi. Osoo maatii dichuun darbee dhufee bubbee jabaaf qilleensi. Kaalessaa siinoolee leenca jeeja'a dhabuudhaan nyaatu bineensi. Nugumaaf sumaa gargaaraan namaa inni wallaanuu nama miidhamaa. Nugumaaf sumaa gargaaraan namaa inni ol qabu saba gaatamaa. Kan kee himameen numu gooftaa koo eegumsi kee. Kan kee himameen numu gooftaa koo jaalalli kee. Kan kee himameen numu gooftaa koo eegumsi kee. Kan kee himameen numu gooftaa koo jaalalli kee. Haalaan keessa taa'uu mimmaan lolaafachaa. Irra deemaa dhuftee kun hin maluuf jecha. Haalaan keessa taa'uu dafqa lolaafachaa. Irra deemaa dhuftee kun hin maluuf jecha. Jaalalatti naaf qabdus kan biyyarraa naddaa. Saakamiin dubbadhee kamaan ol kaawwadhaa. Olmaatiin naaf gootee kan biyyarraa naddaa. Saakamiin dubbadhee kamaan guduunfadhaa. Abbaa koo bara ijoollummaa. Waaqayyo abbaa keenya guddaa galateeffannaa. Sagantaa keenya guyyaa har'aan jalqabnaa. Sagalee waaqayyo keessaa nan dubbisa. Macaafa faarfannaa 40 lakkoofsa 1 kaasee akkas jedha. Sagalee waaqayyoo nan dubbisa akkas jedha. Macaafa faarfannaa 40 lakkoofsa 1 amma lakkoofsa 3tti kan jiru dubbisnee waaqayyoon iddii kadhannee booda dubbii kana walii wajjin ilaalla. Ani abdii guutuudhaan waaqayyoon nan eeggadhe. Inni immoo gara kootti jedhee iyya koo anaaf hin dhaga'e. Inni boolla uursa bishaan sodaachisaa keessaa dhoqqee akka suphee nama qabatu keessaa harkisee na baase. Inni miilla koo dhagaan sochoone irraa anaaf hin dhaabachiise. Ejjennaa koos anaaf hin jabeesse. Inni faarfannaa haaraa ani ittiin isa jajadhu afaan koo keessa hin kaa'e. Baay'een kana arganii isa hin sodaatu. Waaqayyummaa isaas hin amanatu. Ameen. Waaqayyo dubbii kana akka nutti dubbatuuf waaqayyoon hin kadhanna. Namoonni karaa foddaa televiizyinii dubbii kana dhagaa jirtan amma sa'aatiif daqiiqaa kana waaqayyoon hin kadhanna. Waaqayyo sagalee isaa akka nutti dubbatuuf, waaqayyo ergaa isaa akka nu erguuf mataa keenya gadi qabannee waaqayyoon kadhanna. Waaqayyo dubbii kana hidhaa keessanii kaa waanjoo isinirra jiru cabsaa lafa isinitti abdii fixxanii abdii keessan aaressaa amanachaa waaqayyoon na wajjiniin kadhadhaa. Yaa waaqayyo gooftaa guddifnee baay'ifnee si galateeffanna. Maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin galanni siif haa ta'u. Bara rakkinaa baay'ee, bara gidiraa baay'ee, bara boo'ichaa baay'ee dabarsitee addanaan nu geesseetta. Yeroof sa'aatii kana nu laatteetta. Maqaa gooftaa Yesuusiin bara baraan maqaan kee haa eebbifamu. Maqaa kee ulfinna ta'u. Maqaa kee eebbiif kabaji haa ta'u. Yaa waaqayyo biyyi lafaa nu darbate malee nu hin kuffifne. Seexanni nu dhiibe malee nu hin kufne jirra. Warri jiru si galateeffanna. Sabni jiru si galateeffata. Sabni jiru maqaa kee eebbisa. Maqaa gooftaa Yesuusiin galanni siif haa ta'u. Bara baraan maqaan kee haa ulfaatu. Amma sa'aatiif daqiiqaa kana dubbii kee akka nu hin dhageenye, sagalee kee akka nu hin dhageenye, fagoo ta'anii dhiyoo ta'anii humnoonni afura dukkanaa jireenya keenya irratti kan hojjetan sa'aatiif daqiiqaa kana jalqabanii humna maqaa Yesuusiin kan rukutaman haa ta'ani. Maqaa Yesuus Kiristoosiin haa ifatamani. Yaa waaqayyo namoonni rakkina jala jiran, namoonni ba'aa jala jiru, ba'aan isaanitti kan ulfaatu. Yaa iddoo rakkinaa jireenya siqii kee kan jiran, yaa waaqayyo sa'aatiif daqiiqaa kana jedheera. Yeroo kana jalqabee ba'aan gatiitii isaan irraa lafaa dha'u. Humna dhiiga holichaatiin lafaa dha'u. Yeroo kana ajajeera ba'aa sirra jiru rukutteera. Humna cubbuu sinirraa dha'eera. Humna maqaa Yesuus Kiristoos
Kiristoosin fayyaa maqaa Yesuusin namoonni rakkina jala jirtan namoonni gidiraa jala jirtan namoonni boo'icha jala jirtan fayyaa maqaa gooftaa Yesuusin namoonni rakkachaa gidirfamaa ba'aa dhukkubaa jala yaaddoo rakkinaa jala sigigii rakkinaa jala sigigii boo'ichaa jala jirtan yeroo kana maqaa gooftaa Yesuusin bakka jirtan utaalaa kaajaajaa maqaa Yesuusin sa'aatiif daqiiqaa kana karaa foddaa televiizyinii kana ilaalaa kan jirtan hidhaa keessan hiikeera waanjoo sirra jiru cabseera maqaa gooftaa Yesuusin haa cabu sinirraa maqaa gooftaa Yesuusin isinirraa haa hiikamu cubbuun keessan isiniif haa dhiifamu fayyaa kaa deema karaa garaa balballi kan isinitti cufame baneera karaa garaa adda addaa balballi kan isinitti cufame baneera isinitti haa banamu balballi fayyinaa balballi eebbaa balballi barakataa isinitti baneera isiniif haa ta'u yaa Waaqayyo sagalee kennu ergi dubbii kennutti dubbadhu dubbiin amma dhageenyu kanattiin jireenya bara bara akka dhaallu bayyaana nuu baay'isi humna maqaa Yesuusiin ameen. Waaqayyo abbaa keenya guddaa galateeffannaa sagalee Waaqayyo guyyaarraa kan walii wajjin ilaallu iddoo manamma dubbisee macaafa faarfannaa 40 lakkoofsa 1 amma lakkoofsa 3tti kan jiru walii wajjin ilaalla. Akka mata dureetti kanan fudhadhe abdiin dhala namaa Yesuus Kiristoos malee akka hin jirre dubbachuun barbaada. Abdii dhala namaa sagaleen Waaqayyo macaafa faarfannaa kana keessatti Daawiti Waaqayyoon abdii guutuudhaan eeggadhe inni immoo natti gadi jedhee lafanitti abdii fixe lafanitti waan tokko ka'uu hin dandeenye Waaqayyotu abdii naaf ta'e jedheetu sagalee abdii dubbata. Abdii namaa kennuu kan danda'u abdii dhala namaa kan ta'e Yesuus Kiristoos malee akka hin jirre yeroo dubbii har'aa keessatti ilaallu walii wajjiniin ilaalaa deemna. Abdii dhala namaa kan ta'e eenyudha? Yesuus Kiristoos duwwaa akka ta'e maaliif sagaleen Waaqayyoo namoonni waan baay'ee abdachuu danda'u biyya lafaa kanarratti jireenya isaanii ikoonoomii isaanii birrii isaanii haala addaa garaa abdatanii jireenya isaanii abdachuu danda'u garuu Yesuus Kiristoos malee abdiin akka hin jirre jireenya akka hin jirre karaan akka hin jirre dhugaan akka hin jirre abdii dhala namaa kan ta'e ilma Waaqayyoo Yesuus Kiristoos duwwaa malee abdii namaa ta'uu kan danda'u wanti ijaan mul'atan hundinuu abdii namaa ta'uu hin danda'an wantoonni ijaan mul'atan hundinuu yeroodhaaf nama gargaaru yeroodhaaf nama bukkee dhaabatu yeroodhaaf kan yerooti isaan garuu Yesuus Kiristoos namni abdii isaa godhate kan bara baraati maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu maqaan qulqulluu Israa'el haa eebbifamu kanaaf maal jedha Daawit abdii guutuudhaan Waaqayyoon eeggadhe inni immoo gara kootti gadi jedhe iyya koo naa dhaga'i boolla ursaa bishaan sodaachisaa keessa dhoqqee akka subee qabatu keessa harkisee na baase jedha maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu kanaaf maal Daawit yeroo haasa'u abdii dhala namaa kan ta'e Yesuus Kiristoos duwwaa akka ta'e dubbata. Daawiti iddoo baay'eetti kan inni waaqummaa Waaqayyoo kana dubbatu akka oobdii ormaarra guyyaa kumarra oobdii mana keetii guyyaa tokko naa wayyaadha. Oobdii ormaarra guyyaa kumarra oobdii mana keetii keessa guyyaa tokko ooluutu naa wayyaadha. Akka warri si amanatan warri si abdatan immoo Daawit dargaggoomee argeera dulloomees argeera leencisaa felliin dhaba hin beela waan nyaatu dhaba waan dhugu dhaba garuu ijoollee Waaqayyoo warri si amanatan otuu isaan waan gaarii dhabanii argeen beeku jedha maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Arras kanan isinitti dubbachuu barbaadu sagalee Waaqayyoo kan nutti himu abdiin Yesuus Kiristoos duwwaan wantoonni ijaan mul'atan kun hundinuu hin darbu innuma wanti nuyi amma ilaallu kun biyya lafaa kanarraa hin darba haleluuyaa kan hin dabarree Yesuus Kiristoos duwwaadha warri Yesuusin qabattanii jirtan yoo rakkattan iyyuu yoo lolamtan iyyuu hin lolamta malee hin mo'amtu namni Kiristoosin qabdu hin darbatamta malee hin kuftu namni Kiristoosin qabdu maaliif sababiinsaa abdiin Yesuusidha haleluuyaa Daawit akkeedha dhoqqee akka subee nama qabatu kee harkisee na baasedha Waaqayyo waan si qabe kee harkisee si baasa waan gasi qabe kee harkisee si fuudha abdii keessa godhattee taanaan abdii kee waan biraarraa kaaftee taanaan ilma Waaqayyo Yesuus irra kaattee abdii kee taanaan har'as isinittan dubbadha har'as isinittan hima abdii dhala namaa kan ta'e abdii jireenya mucaa namaa kan ta'e wantoota ijaan mul'atan kana miti haleluuyaa Furratiif iddoo biraadhaa abdattu waadaa sii galee si kaada waadaa galee deebi'ee shaara waadaa galee isa shaaruu hin dandeenye namni karaa dhaabuu kan hin dandeenye jechi namaa karaa dhaabachiisuu kan hin dandeenye ololli namaa karaa isa dhaabuu kan hin dandeenye guyyaa tokko waa'ee kee abdii fixee isa karaa dhaabachuu hin dandeenye warri abdii godhattanii ilma Waaqayyoo Yesuus duukaa jirtan haayizoo Yesuus abdii keenya Yesuus abdanneerra nuni abdiin keenya isaadha abdiin mana keenya abdiin dhala keenya
Yesus Kiristoosidha. Wantoonni ijaan mul'atan kun hundinuu hin darbu. Kan hin dabarre garuu isa alfaa ta'e, isa omeegaa ta'e, isa ajjeesuu danda'u, isa fayyisuu danda'u. Haleluuyaa. Namni Waaqayyo kan jira. Kan sodaachuun isinirra jiruudha. Isa foon ajjeesuun sodaatinaadha. Isa lubbuu ajjeesu sana sodaadhaadha. Asirratti waan si ajjeesu barbaadu waan baay'eetu jira. Asirratti foon kee yoo du'e garuu lubbuun kee du'uun irra hin jiru. Abdii Yesuusiin godhatteetta taanaan, abdiin kee Yesuusidha taanaan. Haleluuyaa. Abdiin keenya Yesuusidha. Arrayyuu sitten dubbadha. Yaa nama abdii dhabdee, yaa nama teessee karaa foddaa televiizinii kanaa ilaalaa jirtu, yaa nama fala fittee, yaa nama balbala qosoqqoftee sii banamuu didee, yaa nama yaalteera dhabdee abdii kan fitte, iddoo adda addaatti yaaltee abdii kan fitte, yeroo kee kan fitte, sitten dubbadha. Inni abdii kennu Yesuus dhufeera mana kee. Inni abdii sii laatu ilmi Waaqayyoo dhufeera. Haleluuyaa. Yesuus gooftaadha. Ameen. Raanaamaati alaaboonsaa. Abdii dhala namaati inni. Karaa baay'ee yaalteetta ta'uu danda'a. Karaa biraa yaalteetta ta'uu danda'a. Karaa birrii yaalteetta ta'uu danda'a. Waan tokkoon sitti dubbadha. Isa jechi namaa karaa isa hin dhaabne, isa ololli namaa isa hin daangeessine, abdii kee godhatteetta taanaan, abdiin kee isa taanaan, furiin kee isa taanaan, ammayyuu sitten dubbadha. Hin moota malee mo'amtu. Warri Yesuusin abdii godhatan hin mo'u malee mo'amani. Haleluuyaa. Abdiin kee eenyudha? Eenyurra kaa'attee jirta ija kee? Ija kee biyya lafaarra keessatti yoo ta'e kaasi. Qabeenya keerra keessatti yoo ta'e kaasi. Namoonni waan baay'ee abdatudha Daawit. Kaan fardeen isaa oollatedha. Kaan konkolaataa isaa abdatedha. Kaan fardeeniin of jajadha. Kaan konkolaataadhaan of jajadha. Wantoota adda addaan of jajudha Daawit. Nuyi garuu maqaattiin of jechuun nuu kenname maqaa Yesuus duwwaadha. Haleluuyaa. Maqaan isaa hin fayyisa. Maqaan isaa hin hiika. Maqaan isaa balbala cufamee bana. Maqaan isaa seenaa nama haaressa. Maqaan isaa seenaa nama badee kaasa. Haleluuyaa. Maqaa isaa kanatti warri amantan, warri abdii keessan godhattan, arra miti boorsii bari'a. Sa'aatii tamma dubbii kana dhaga'aa jirtu, sa'aatii tamma dubbii kana dhaga'aa jirtu, humna maqaa Yesuusin sirrattan dubbadha. Abdii keessa godhatteetta taanaan Waaqayyo balbala cufamuu hin dandeenye sii bana. Yaaltee namaan kan sitti cufame, fira kee abdattee kan si jalaa dide, antii kee abdattee kan si jalaa dide. Harrayyuu isinittan hima. Teessanii miidiyaa kana hordofaa kan jirtan, karaa fuula feesbuukii, karaa yuutuubii, karaa adda addaa, karaa chaanaalii adda addaa dubbii kana dhagaa kan jirtan, isinittan dubbadha. Abdii keessan kaasaa. Yesuus irra kaa'a. Wanti biyya lafaa kun hin darba. Wantoonni si ilaaltan kun hin geeddaramu yeroodhaafi. Wanti yeroodhaan mul'atee borbadu nu raasuu hin danda'u. Nuyi abdii keenya sarara kaawwanneerra. Sabiliqee baduu hin dandeenye. Sabiliin hin nyaanne, sadaada'oon hin nyaanne. Haleluuyaa. Ilma Waaqayyoo isa nu waametti ija keenya hidhanneerra. Harka keenya isatti laaddanneerra. Nama miti kan nu waame isa nu waame laallee kaane. Inni si eenyudha? Yesuusidha. Inni si eenyudha? Gooftaa Waaqaaf lafaati. Waaqni keenya Waaqa Iliyaasidha. Waaqa yookaan deebisuu danda'udha. Waaqa asheeraa miti. Waaqa tolfamaa miti. Waaqota hundumaarra hin caala. Kanaaf abdii keessan isarra kaadhaa. Kottaa gara isaa kottaa. Abdii keessan deebisaa sassaabaa fidaa. Haala laaltee abdiin kan si bu'e. Jireenya keessa laaltee abdiin kee kan dhume. Mana qorichaatti birrii kee kan fitte. Haala adda addaan birriin kee sirkatti kan dhume, kisaaraa kee kan jirtu. Abdii waan hundumaa yaaltee dabdee kan fitte. Inni mala kennu Yesuus sitti dubbachaa jira. Dhaga'e dubbii kana. Daawit akkaidha. Dhoqqee akka suphee nama qabatu kee ammoo harkisee na baase.
dhoqqeen na qabeedha. Dhoqqee akkasumee nama qabatu. Miilla na qabe ilaalaa jamaa. Miilla qabannaan attamitti deemu. Deemsa dhoowwe achuman na abadde. Achi kee harkisee dhufee na baase. Miilla koo immoo dhagaan sochoon irra naa dhaabachiise. Miilli kee iddoo dhaabannaa kan hin qabne. Miilli kee iddoo ejjennaa kan hin qabne. Arra sirratti hin dubbadha. Waan si qabee kee asi baasa ilmi Waaqayyoo. Waan gasi qabee kee waan sirratti wallaansoo ol qabee kee waan miilla kee qabee kee waan mana kee qabee kee ilaa sa'aatii amma dubbii kana dhagaa jirtu hin baata amani. Hin baata. Ilmi Waaqayyoo si baasa. Ilmi Waaqayyoo si baasa sirratti hin dubbadha hin baata. Inni Daawitiin baase si baasa. Dhageessa. Sirratti hin dubbadha hin baata. Inni miilla koo immoo dhagaan sochoon irra naa dhaabe. Waan ani ittiin isa galateeffadhu faarfannaaf aaraa fidii afaan kootti dhaqe. Oh, haleluyaa. Abdiidhaan ani isa eege. Hin dhufe. Hin dhufa abdiin kee hafe. Yaa nama abdii fittee yaa nama mala fittee. Yaa warra karaa foddaa televezyiinii teessanii na ilaalaa jirtanii. Yaa warra fala fittanii. Yaa warra abdii fittanii. Abdii nama haaresuu kan danda'u Yesuus malee hin jiru. Oh, haleluyaa. Sammuu iddoo dhaabanii iddootti kan deebisu isa malee nagarre. Lafee iddoo hin jirre iddootti kan deebisu isa malee nagarre. Yaa nama mala fittee ta'aa jirtu. Yaa nama abdii fittee ta'aa jirtu. Yaa nama du'a eeggachaa jirtu hin duutu. Inni Phexroosiin mana hidhaadhaa baasee si baasuu dhufeera. Phexros nama du'a eeggachaa jiru gooftaan dhaqee balbala irraa bane. Oh, haleluyaa. Sirraa banama. Mee ati iyyuu sagalee kee ol kaasiin har'aa banama namni dubbii kana dhagaa jirtu. Sirraa banama. Nama guyyaa borii du'itti murtaa'e. Nama du'a eeggachaa jiru. Nama du'a eeggachaa jiru Yesuus dhaqee ol gale. Du'a irraa kaase. Du'a sirraa kaasa. Sirratti hin dubbadha du'a sirraa kaasa. Ameen. Irraa bane. Sirraa bana boo. Sirraa banama. Nurraayyuu hin bane sirraa bana. Ameen. Nurraayyuu hin bane sirraa bana sirratti hin dubbadha. Kaleessa rakkina baay'ee ture nurra. Gidiraa baay'ee nurra ture. Garuu haxaa'ee nurraa lafatti gadi dhaqe leencichi Yihuudaa. Seexanni jaradha. Nu loluun dhiisu garuu mo'icha hin qabu. Waan isinitti dubbadha. Yeroo baay'ee seexanni dirree lolaa qaba malee dirree mo'icha hin qabu. Yeroo baay'ee seexanni nama lola malee mo'uu hin danda'u. Sagalee Waaqayyoo seexanni diinni keessan isin naanna'ee yaadeedha. Naanna'uu danda'a garuu nutti bu'uu hin danda'u. Naanna'uu danda'a garuu sitti bu'uu hin danda'u. Abdii keessa godhadhu garuu. Yesuus bara baraan gooftaadha. Sena jijjiira kunoo anis galataa fani dhaabadhee jira. Shaadaa'iidhaa maqaansaa sena jijjiira kunoo anis galataa fani dhaabadhee jira. Isaan boo'ee itti maadde dhoksaa garaa koo diinatti naaf deebisee gooftaan kadhaa koo. Shaadaa'iidhaa maqaansaa sena jijjiira kunoo anis galataa fani dhaabadhee jira. Shaadaa'iidhaa maqaansaa sena jijjiira kunoo anis galataa fani dhaabadhee jira. Chani bayeri madam
karaa ol kaarol baase buna dhaabachiise isaanii moo'ee itti maadde dhoksaa garaa koo diinatti naaf deebise gooftaan kadhaa koo shaadaayiidhaa maqaansaa seenaa.